amma maal goona seetanii kadhannaa qofa goona jechuudha akka ayyuutti ilmoo garaatti qabattu. Kanammoo Sa'idoon assignmentii nu kenneera. Hojii manaa nu kennee jechuudha. Ayyuuni daa'ima garaatti daftee haa qabattu. Isa booda xinnoo garaan shinnaa guddatu nan deema. Kana ala garuu niq jechuu hin danda'u. Furmaanni kanaaf kanadha. Kanaafuu kadhannaa nu godha, du'aa nu godha iyyuu jedhe. Sa'idoo durattu akka garaansa bishaan ta'e nan beekan. Duruma garaansa bishaan taliila qulqullu garaa akka inni laafu nin beeka. Durayyuu dubbadheera. Durayyuu Sa'idoon kun garraamiidha. Namni akkasii garraamiidha. Garraamummaatu isa nyaate. Jalqabumayyuu gara laafummaa isaatu kunoo askeetti isa gashee bakka waxamadii beektu miti waxamadii keessa gaafa seene akkamitti ba'antuun hin ba'a. Gara laafummaa isaa dhufee as keessatti isa gashee malee itoo garaa jabaata ta'e durumaa kaasee jabeessa garaa jabaatu ta'e kun hin jiru. Ammas immoo gara laafummaa daangaa darbe garraamummaa daangaa darbe. Nagaan siniifaa tokko jamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessaniin baay'ee nagaa kooti gidduu kana suusii wayni waree odeessera gidduu kana oduu qanii meeqan dhiise. Qanii baay'ee oduu kana oduu mi'ooftu kana oduu ayyuu kun immoo suusii bunaa caalti. Bakka ayyuun kun Sa'idoon baadhisiisan daa'imadha. Daa'ima fidee natti kennee. Bakka hin mararte jechuudha. Isaa miti nu mararte abbaate. Numararti jechuun numararti yeroo tokko immoo baalaansi goonee murteessina. Iddootti horii qabnutti horiina. Iddootti sirriitti dubbachuu qabdu dubbanna, iddootti kolfinu kolfina, iddootti gargaaru sin gargaara nama waan taaneef jechuudha. Garuma tokkotti jignee nafnu nuni wanti bisingaa miti. Bisingaan gara tokkotti jigaruu itti ulfaatu akkas miti. Namni yaadee tilmaameetu dubbata. Iddoo deeggaruun deeggara, iddoo faallessaa, iddoo laash jedhumoo hin dhiisa. Kanaaf nuun akkasumalee riijidiin taanuun riijidii baay'ee qabadee akka kukkushaa masqala qabannee hin deemne namoonni tokko akkas jettu jechuudha. Eegadeessee akkas jette engadee akkas jette hazamma akkas jette. Now ilaalchaan deemna nuun nama miidiyaati. Miidiyaan keenya ilaalchatti amana. Sammuutti amana jechuudha. Yoo rakkoo jabduun dhufte hin gargaaru. Iddoo dhugaan jirtus hin falmanna. You know? Kanaafi harraga Sa'idooni andurumoo akka inni gara laafu bareera. Tokkoffaa Sumayyaadhaaf baay'ee yaaddofne yaa Sumayyaan yeroo baay'ee obsitee oskitee moksitee turte. Amma garuu gara dhumaa kana isheenis doorsise eegalte. Yaa'u namni obsa fixate kun immoo namni eegee dadhabee wayitti seenaa laata kan jiru xunnuushi sammuu keenya qibquunu godhe. Sa'idoon immoo I'm full of a confidence for Sumayyaa jedhe. Gitaani kun Ingiliffa Yamanidha. Ala Yaman keessa Ingiliffi tokko jira jechuudha geera. Anyways kun Ingiliffa Yamanidha. Akkas jedhe. Kanaafuu Sumayyaatiin nan abdadha isheen dubartii jabduudha. I'm proud of my wife jedhe. Dhugumatti Sumayyaa dubartii jabduu akka taate nu mirkaneeffanneera. Jalqaba dhumaa Siishee abbaa manaamti nu warri akkanuma daawwannu haasaa ishee jabina ishee argine, cimina ishee argine, obsa qabaachuu ishee argine jechuudha. Garuu obsi daangaa qaba. Namni tokko gaafa obsee dadhabu hin futtaafata gaafa futtaafatu murteeffatu ulfaataa ta'uu danda'a. Kanaaf waa'ee Sumayyaa yaaddofnee turre. Amma garuu ati deebinuu laatteetta bakka amma tasgabbiidhumaan eegnaa jechuudha. Egaa warri oriitanis jedheera warri gorsiitanis jedheera hundumayyuu galatoomaa jedhe ayidiyaa furateera yaada furachuun kee baay'ee guddummaa kee agarsiisa nama guddaa ta'uu kee agarsiisa yaada karaa poozitiivis karaa negatiivis fudhattee ilaalte deebii qubsaa kennuun beekumsadha. So ayyuun egaa akka injifatte tokkoffaa ayyuun hin mo'atte jechuudha amma injifattee bakka mirkaneeffatte jechuudha. Dubbiin shi hundu laal ayyuun kun garuu sin amma qallina shi laaltu miti ijoollummaa shi laaltu miti sibiila caalti shan sibiila caalti durasi ani hin piraan ka'u dubbii akkasiin piraankiin hojjetamu jette no
wayet karaan karaa akkasiitiin hin jirutte cidha goosiste goota jaalalaa inni naasan gootitti jaalalaa naman dhageenye kaayyoo ishiitiin mo'attenne amma ani Se'iidoo gadhiisuu hin qabu daa'ima godhachuu qaba kun dirqama ta'uu waan qabus baay'ee ila fayya kaleessa akkas hin jenne jedheera iddoo jedhame miira kee nama gashu miira keessa nama gala yoo dhugaan dhufe moo dhugaan hin deeggaramu ayyuun mucaa hin barbaadde bakka mucaa ni qabamte ani maaliif mucaa jibbiti isheen dubartii miti isheen fedhii ishee mucaa barbaaddeetti bakka mucaa waan barbaadde mucaa argachuu qabdi Se'iidoo irraa Se'iidoo abbaa manaa isheeti maybe akkuma Sumayyaan jette yeroo darbe yeroo ayyuun kun mucaa argattu Sumayyaan miirri ijoollee isaatiif Sumayyaa bira jiru as deebi'ee immoo miirri ayyuu biras ni jiraata walqixataa jechuudha walqixataa ijoollee qaba kaasisachiisa lammaffaa immoo ayyuun mataa ishuu hin tasgabboofti akkamma kaalchoodhaan nama dhooftu paaraashuutiidhaan nama dhooftu bakka ayyer waladiidha mucattiin moodelistiidha kanaafuu hin tasgabboofti waan baay'eetu ta'a jechuudha daa'imni ilmoo osoo garaa keessatti hafe kanaaf amma assaayimentiin nu kenname du'aa gochuudha kadhannaa gochuudha jechuudha ayyuun ilmoo akka argattu sarpiraayizii akka taanu baga milkoofte akka jennu ndaure mucatti bareeddu moodelisti qacci qambaan sun mucaa bareeddu qacci qambaa tokko fidee yeroo dhuftu akkami sinitti mul'ataan jiru bareedinni ishii sun mucaa shirratti na argitan waa durba taate moo yaara durba deesse bareeddu masana maal fakkaatti siniin jedha waa maalitti fakkeessa sila mucaa isheen deessu baay gudinas kanaaf kabajamtoota egaa maalumaafuu Se'iidoo atis milkaa'ii atillee ayyuu akka jaallattu barreerraa mirkaneeffanneerraa jaallachuus immoo qabda jaallatamuu nama qabdudha mucatti nama jaallatamtu atillee yaadni kee ilaalchi kee baay'ee fudhatama qaba baay'ee gaariidha tokkoffaan ani ilmoo qabaa dubarraa obboleettiin hin qabaa soo sababa kootiin dubartiin tokko shamarri tokko miidhamuu akka hin qabne dirqama kootii waan godhuun qabu nan taasiseette kun dhiira kamiifillee waan fakkeenya ta'uu qabudha asirratti dhiira kamiifillee fakkeenya ta'uu qabda waan ta'uu qabudha dhaan sababa kootti dubartiin kami shamarri kamillee miidhamuu hin qabdu ofis balleessuu hin qabdu sababa jaalala kootiin jireenyi ishiillee miidhamuu hin qabu dhiira jettaatu dhiira goota jaalalaati waayizooyi ala dubbii kee kanarratti waanti qalbeeffachuu qabdu Se'iidoon goota jaalalaa hidhamtaatillee maaliif seete beekta jecha kee kanaan baay'ee dinqisiifatamuu qabda sirriitti namni hubate xiinxalaan jaalalaa waayizooyi anana ilaali xiinxaltuu jaalalaati waggaa meeqa PhD isaallee hojjedheera xiinxala jaalalaa irratti jechuudha. Ani obboleetti asliiti. Asli waggaa meeqa baradhee chaayinaa dhugaa 22 digirii baradhee miti. Anis jaalala irratti PhD hojjedheera jaallatanii jibbitanis jechuudha. Kanaafuu Se'iidoo keenya ati jechitti kanaafi badhaafamuu qabdan warra shamarranirra because dubartoonni keenya shamarran keenya dhiirri sababa kooti miidhamuu hin qabdu kan jedhu osoo hin taane kufaatii shamarran yookaan dubartootaaf sababa kan ta'eyyuu dhiira baay'eedha. Ati immoo jara keessa unique taate select taate bakka bara kana keessatti moodelii ta'uu qabda. Model you are model garbachuudhaaf jechuudha. Na dhiironni illee isa ilaala isarraa ilaala isarraa ilaala kufaatii shamarran tokko qabbaduu shamarran tokkoof sababa osoo hin taane ka'uu ishiitiif ol jechuu ishiitiif gaa'ela dhaabbachuu ishiitiif jijjiiramuu ishiitiif plus daa'ima argachuuf ishiitiif illee nama jireenya ishii seef godhaa jiru waan ta'eef namni kuni isarraa barachuu qabdu dhiironni baay'een keessan shamarraniif kufaatii taatan miidhaa taatan kisaaraa ishee taatan okay baay'een keessan jechuudha shamarra baay'een kan kufe kan kassare kan miidhame kan dhukkubsu kan sababa keessan du'eeyyuu baay'eedha sababa dhiiraaf gariin gowwomsitanii barumsa keessa deebistanii qabeenya irraa nyaattanii
biyya Arabaatti maal gootanii irratti tooshin achi jirtu jecha waadaa galtaniif gantanii kaadanii jechuudha. Shamarra baay'een sammuun isaanii dhukkubsatee gariin umaan baay'ee kan ta'e baay'eetu jira yoo dubbannee ofi. Garuu Sa'iidoo my brother I respect you I love you. Umurii dheeradhu dhugaa dubbachuuf waan hojjetamaa jiru kanarraa namni gadi qabee ilaalee waan baay'ee hubachuu danda'a. Namni baay'een kolfumatti fudhata qoosaadhumatti fudhata soba minaamin qabaxarsee jedhu garuu wanti ta'aa jirurraa wanta baay'een baratama. Alaanuu waan baay'ee kunoo viidiyoo tokkitti kanarraa waan baay'ee hubadhee dhumarratti galatoomne Sa'iidoodhaan galatoomedha har'a kootaati Sa'iidoodhaan galatoomedha really ani isin ibseen sirriitti ana xinxaltuu jaalala kana PhD kan hojjedhe namantanii so Sa'iidoodhaan thank you jettu isinis galatoomu.